ajarum dhugaajru itti himaa jirus waan irraa mil'anne qabnaam gama biraatiin ammootum xalayaa muummeen ministeera Itoophiyaa kan gadaa bulchiinsa isaa fixateen bulchiinsa United States yookaan ammoo Joe Biden barreesses waan jenne qabnaam qoqqobbii Ameerikaan Itoophiyaa irratti darbachuuf deemtu irraas waan mil'anne qabnaam ansraay sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin ammoo Abdii Jamaal mil'uu isin biraan ga'uuf qophaa'ee jira. Mil'uu wajjin hamma xumuraatiin turtii gaariin. Luar Oromoo dah waan takkan damu barbaada. Amma mirkaana baay'ee jira. Garuu yoo ofii dura ofii ta'iti hambaa ta'e. Dura ofii ta'e. Mana kee yoon jabeessin, mana kee yoon qulqulleessin, humna mana keetii yoon to'atin, konsolidate yoon godhin, Itoophiyaafis hin taatu, naannoofis hin taatu. Mana kee yoo to'atte, sabni kees wajjin yoo jiraate, dantaa saba keetii yoo dursite, humna cimaa yoo taate, gariin jaalatee sitti makama. Gariin abdatee sitti makama. Kun immoo sodaatee osoo hin jaalanne sitti makama. Mana kee keessa nageenyi jiraachuu baannan saba kee kabajuu baannan saba kee dhagahuu baannan hayyootaa fi hogganoota saba keetiitiin wal quba qabaachuu baannan ala qofa yoo kan laaltu taate arra yoo harka sii dhayanii boodoggaa kootii keessi argan si duuba waa dhabnaan kanaaf gorsi muummicha ministeeraatiif illee Oromoo xiqqaa guddaa kennu maali waan gaariin hojjetamee jira waan gaarii hojjennee jira waan Oromoos jabeesse Itoophiyaas cunqursaa wayyaanee jalaa baasee naannoo asanitti hafuura nagaa fide hojjennee jira. Itti fufiinsi waan kanaa garuu Oromiyaa cimsuu irratti hunda'a. Itti fufiinsi waan kana Oromoo cimsuu irratti hunda'a. Dhaamsi kun dhaamsa gameessa siyaasaa har'a mana hidhaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee Qaallittii keessatti argamu Jawaar Siraaj Muhammad muummicha ministeeraa yeroo sanii fi hoogganaa waraana waliinii Itoophiyaa har'aa Abiyyi Ahmad Aliitiif dhaameedhaam. Ofiif yoo hin taaneem Itoophiyaafis hin taatuun dursa saba keetiif ta'in jedheeti tureem. Har'a Abiyyi Ahmad Aliin Itoophiyaafis Oromoofis hin taaneem gorsi Jawaar didameem kan Isaayyaas Afwerqee simatameem. Abiyyi Ahmad poolisii Isaayyaas Afwerqeetiin gorfameem Oromoo jijjiirama keessaa dhiibuun geggeessitoota siyaasaa Oromoo hidheem. Hidhamuun geggeessitoota siyaasaa Oromoo ammoo dawaa dhibee Itoophiyaa dhokseem. Ejjennoon geggeessitoonni siyaasaa Oromoo Oromummaaf Oromoo irratti qaban kan eenyummaa sabootaa kabajuu fi Itoophiyaa dimokiraatoyitiin ijaaruutiin. Ejjennoon siyaasaa kun ammoo bulchiinsa Abiyyi Ahmadiin dirreen itti dhiphateem. Duuti Oromoos ni tuffatamteem. Oromiyaanis kabaja dhabdeem. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'eem bulchiinsi maqaa Oromootiin masaraa mootummaa seeneem Oromoo kabajuu fi Oromoo aanfachuu hin dandeenyeem. Abiyyi Ahmad mootummaa sirna nafxanyaa hundeessuuf dhaabbatee jedhee dubbatan. Taniin fudhattaatiin. Nin fudhadha. Ayya. Kana wanni dalagamaa jiru yoo laalte eenyummaan sin barbaachisu kan lolameef kan du'ameef 91tti jijjiiramni kan ta'eef 83 akka biyya kanaatti jijjiiramni kan ta'eef saboonni biyya kana sablammiiwwan biyya kana mirgi isaanii biyya kana keessatti kabajamuu fi waan deddeebiidha. Seenaan isaanii seenaa biyyattii keessatti mul'achuu waan deddeebiidha. Afaan isaanii biyya kana keessatti kabaja waan dhabeefidha. Eenyummaan isaanii waan kabaja dhabeefiti lolataniiti waan kan jijjiiran. Amma isa duriitti deebisaniitu waa'ee eenyummaa kaasuun iyyuu dhiphummaadha. Wallaalummaadha. Booddeetti hafummaadha. Qaroomina dhabuudha. Kanaatiif maal jechuudha? Kanaaf Oromoo dhiibuu jiran jettee ati. Dhiibuu jira suutaan mirga inni kaleessa argataa ture irraa kutaa fidanii amma mirga san dhabsiisuuf deeman. Kanaaf kan immoo nafxanyaan hin barbaadu. Kun ergama nafxanyaati. Kanaaf mootummaan Dr. Abiyyi Ahmed ergama nafxanyaati. Mootummaa nafxanyaati. Gara sanitti. Mootummaan Abiyyi Ahmad mootummaa sabootaa fi mootummaa federaalizimii osoo hin taaneem mootummaa nafxanyaatiin ati mootummaa nafxanyaati jedhaniin itti himuun dursitootaan siyaasaa Oromoo akka hidhaman taasiseeti jira. Hoogganaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Aliin gaafii fi deebii miidiyaa faanaa wajjin taasise irratti waa'ee nama isa caalu akka itti kuffisuu qabuun dubbateeti ture.
የሚያጠቃው ግለሰብ ዳኛ ሳያይ ራስህን ደብቀህ ጎንትለህ ጎትተህ ጠልፈህ ኳሷ እንድትቀር እንድትጨናገፍ ማድረግ ነው። በችሎታም ካልበለጥክ ዳኛን ደብቀህም ማስቀረት ካልቻልክ ሶስተኛው ነገር ዳኛ እያየም ቢሆን ፋውል መስራት ነው። ዘለህ እግር ውስጥ መግባት ነው፣ ፋውል መስራት ነው። ድሬ ኩባ ሚላ keessatti nama gahumsaan si caaluu fi si rakkisu osoo abbaan seeraa si hin argin balleessaa irratti raawwatteen kubbaa harkaa buusuu qabda. Abbaa seeraa dhukattee yoo kuffisuu dadhabdeen osoo abbaan seeraa si argullee taatuun balleessaa irratti hojjechuu qabda jechuun ibseeti ture. Haasawa muummee ministeeraa barri aangoo isaa hobba'e kanam gara dirree siyaasaa Itoophiyaa finnee haa ilaallu. Erga jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufeen mootummaan lamatu Itoophiyaa keessa jira jedhamee dubbatamaa ture. Mootummaa Jawaar Siraaj Muhammadii fi mootummaa Abiyyi Ahmad Aliitiin. Jawaar Siraaj Muhammad ummata isaa wajjin ta'eetiin. Abiyyi Ahmad Ali ammoo masaraa mootummaa kan finfinnee jiru seeneetiin. Jawaar Muhammad ummataawaa waan ta'eef deeggarsa ummata irraa qabuun Abiyyi Ahmad Ali dirree siyaasaa keessatti gahumsa siyaasaatiin taphaan ala taasise. Abiyyi Jawaarin dirree siyaasaa keessaa baasuuf ammoo dhokatee yaalii ajjechaa irratti raawwate. Yaalii saniin dadhabnaan osoo ummanni arguun yakka takka malee mana hidhaa buuse dirree siyaasaa keessaa akkasiin baase. Kanaaf haasaa armaan olitti haasa'e kanan bifa kanaan hojiitti jijjiire. Qabsoon Oromoo kaayyoo gurguddaa sadii qabaachuu kan eeran geggeessitoonni qabsoo Oromoo kan jalqabaa gaafii eenyummaa, gaafii dinagdee fi kan sadaffaa mootum gaafii ofiin of bulchuuti jechuun irra jireessaan irratti walii galu. Oromoon Itoophiyaa guddittii ijaaruuf jecha biyya abbaa isaa irratti gabra hin ta'uun, biyya abbaa isaa irratti hin salphatuun, Itoophiyaa keessatti eenyummaan Oromoo kabajameen qabeenya isaa irratti abbaa ta'een biyya abbaa isaa irratti giddu lixiinsa qaama biraatiin alam qabiyyee lafa isaa hunda irratti ofiin of bulchuun kaayyoo qabsoo Oromoo akka ta'een gameessi siyaasaa Oromoo Jawaar Muhammad dubbateeti ture. የኦሮሞ ህዝብ ትግል ሶስት ዓላማ አለው። አንዱ ዓላማ ኢኮኖሚያዊ እንደምታውቀው የራሱ ኢኮኖሚ ያለው የለማ መሬት ላይ ያለው ህዝብ ነው። ሆኖም ግን ከድሮም ሆነ ዛሬ ከዛ ኢኮኖሚ የበይ ተመልካች ሆኖ የሚሰደድበት፣ የሚታሰርበት፣ የሚሰቃይበት፣ ከመሬቱ የሚፈናቀልበት ማህበረሰብ ነው። የመጀመሪያው በራሱ ኢኮኖሚ ላይ ባለቤት የመሆን ጥያቄ ነው። የሁለተኛው ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ነው። ኦሮሞ ህዝብ የራሱ ታሪክ አለው፣ የራሱ ማንነት አለው፣ የራሱ ቋንቋ አለው፣ የራሱ ታሪክ አለው። የራሱ ስልጣኔ ያለው ማህበረሰብ ነው። በዛ ስልጣኔ በራሱ ስርዓት በራሱ ሀገር ላይ በማንነቱ በራሱ ስርዓት መተዳደር ይፈልጋል። ሶስተኛው ጥያቄ የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ነው። በባህር መተዳደር አይደለም። ፌደራሊዝም ማለት ነው። ይቅርታ ፌደራሊዝም ሊሆን ይችላል፣ ላይሆን ይችላል። ራሱን በራሱ የማስተዳደር ጥያቄ ነው። የሰልፍ ትርምት የመገንጠል አይደለም። ይቅርታ ኦሮሞ ሁለቱም ሊያዋጣ ይችላል። በራሱ ቀዬ ላይ ሌላ ሰው መጥቶ የሚያስተዳድርበት ምንም ሂደት ሊኖር አይችልም። በእነዚህ ሶስቶቹ ላይ ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ከተረጋገጡ በኋላ ከሌላው ግሬተር ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ግሬተር አፍሪካንም ሊገነባ የሚያስችለው ውስጣዊ ፖለቲካዊ ማህበራዊና ታሪካዊ ብቃት አለ። ግን ግሬተር ኢትዮጵያን ለመገንባት ግሬተር አፍሪካን ለመገንባት ሎሌ አይሆንም፣ ባሪያ አይሆንም፣ በማንነቱ አይሳቀቅም፣ የራሱን ንብረት አሳልፎ አይሰጥም። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ትግል መጀመሪያ የራሱን ጥቅም የማስጠበቅ የራሱን ማንነት የመከላከል የራሱን ከማንኛውም የውስጣዊና ውጫዊ ጥቃት የመከላከል ነው። Ejjennoon Jawaaris ta'e hidhamtoonni siyaasaa Oromoo biroon dhimma Oromoof Oromummaa irratti qaban ejjennoo dhaabbataadha. Ejjennoon isaanii ilaalcha federaalizimii walqixxummaan sabootaa keessaa mirkanaa'een kan eenyummaan ummatootaa keessatti kabajamuu fi dimookiraasii keessatti bu'uureffamuudha. Gareen Abiyyi Ahmadiin durfamuun masaraa mootummaa seeneen faallaa kana socho'a. Jawaar Muhammad sochii jaraa kana xiinxalloon akkas jedheetii ture. Sirna qeenxee hundeessuuf murteessaniin socho'aa jiruun gara fuulduraatti seera lafaa jijjiiruuf qophaa'aa jiruun sirna bulchiinsa biyyaa paarlimantarii irraa gara pirezidanshaalitti federaalizimii sabootaa irraa ammoo gara federaalizimii teessuma lafaatti jijjiiruuf qophaa'aa jiru jechuun arraage. ማዕከላዊ ስልጣን ያዙት የብልጽግና ሰዎች አህዳዊ ስርዓት ለመመስረት ወስነው እየተንቀሳቀሱ ነው።
አሁን ብቻ አይደለም ወደፊት የመሬት ይዞታን መሬት ግል ለመለወጥ ዝግጁ ናቸው። የሀገሪቷን ስርዓት ከፓርላሜንታሪያን ወደ ፕሬዚደንሻል ለመለወጥ እየተዘጋጁ ናቸው። የሀገሪቷን ፌዴራሊዝም ከብሔር ፌዴራሊዝም ወደ ጆግራፊ ፌዴራሊዝም ለመለወጥ እየተሰራበት ነው። በነገራችን ላይ ግማሾቹ እነኚህ ጠበቃዎች እዛ ላይ እየሰሩ ነው ያሉት እነኚህ ህግ ባለሙያዎች። ሀራም ወራኒ ኢትዮጵያ በርበዴሳ ጅሮም ኢላልቻ ከነ ቡኡራ ጎዳቴ ከን ቡርቄዳም ካሮራ ፊ ካዮ ከነ መልኬሶ ፈማው ሁምኖታ ጉፉ ካሮራ ከናት አንበሌሶን ድርቀማ ገሬ ከናቲም ቃሙኒ ኢትዮጵያ ከሰቲ አደዶማን ሰርና ንጉሶታም ሰርና ፕሬዚደንሻሊፊም ሰርና ፌዴራሊዝም ቴሱ ማለፋ ሞርመን dursitootam siyaasa oromoofi dursitootam siyaasa tigireetiin lolli har'a Itoophiyaa guutuu keessatti deemaa jirus as irraa ka'eem humna kana balleessuuf ka'eem koloneel Gammachuu Ayyaanaa gaanfa Afrikaa keessatti kan nageenya dhufuu danda'u yoo dhugaan Oromoo galte qofaam lolli Abiy Ahmad geggeessuun lola Oromoon hin deeggaramneefi lola weerartoonni lafa Oromoo deeggaraniidhaan ibiddi Oromoo irratti qabsiifameen gaanfa Afrikaa gubaam karaan booda Oromoon kophaa hin gubatuun warri maatii isaa jibbee siidaa Miniilikitti herkatuun rakkoo sammuu qabaniin wal aanamuu qabu jechuun dubbateeti ture. Inni sar'am mana hidhaa keessatti dararamaati jira. Nagaan gaanfa Afrikaatti dhufuu ka danda'u yoo Oromoo dhugaasaatti deebi'e qofa. Oromoo Miniilikis Haile Sillaasenis Dargiinis Wayyaanenis Abiyyis qawwee hiiksiseera garuu nagaa fiduu hin dandeenye. Biyya Ameerikaatii qawween suuqiidhaa gurgurama akka karameellaatti garuu lolli hin jiru. Warri Tigraay